Difama. Ani wali sajannaan inu kaameraan kute wali sofinde ani wali simbehu. Sirbini ni sinafeeru barbaade dura osoo nagaa khiyatti aanse sirba nuho sirba araguyanjo araguyan koromoti araguyan kasenati guya waridufani bilisuma wani khajo oromo chufti sirba sana dhaggeeffadhaa maalif injifanno witine seeraa 128 sanif jecha khana isin afeeru barbaade itti aanse witine seeraa 128 waggaa 2 guutuu ijoolleen Oromoo meeqa irratti dadhab booda arra guyyaa nuti ittiin eeginitti sagalee guddaadhaan akka seena qabeessaatitti dabruun isaa waan guddaadha. Uummata Oromoo qeerroo fi qarreen hundi keessanuu baga gammaddanii baga guyyaa kanaan isin ga'e injifannoon xiqqoon qabdu. Arra qabsuma injifannoo tanaan geenyeeni inshallah injifannoo guddoo guyyaa Oromoon bilisoomtee mirgi isii biyya keessatti akka abbaa biyyatti erga eegamee fi sodaat akka maletti jiraattu saninis isin ga'e rabbiin kanuma isin jaa sanit aansee akka intala Oromootitti maaltu sitti dhaga'ama yoo naan jettanarra gammachuuti akkana jee isiniif himuu hin danda'u. Arra galgala akka nama cimimuun qabdee jirtuutti ani cimimuufu takka akkasitti irra kanne. Maaluma dila kana irratti lafa eessa geenyaa kan jiru nuti harka qullaa yeroo jireenya keenyarraa takka murree ummata kanatti dubbannu guyyaa kan overnight first class tikeeta muranii fi laabisti isaanii as ergan. Kongressota Ameerikaatoo maallaqa isaanii kaan dachii muraniif kaan dubartii kannaniif harka lafa jalaan. Akkasitti kan warri nu wajjin wal dorgamu jechuudha. Duuba ijoolleen Oromoo hangi mursaa ta'e hawaasota Oromooti wajjin hogganoota hawaasaa hedduu wajjin waan kana irratti ciccamee dalagamee arra nuti laabiistii 150,000 baatitti argattee daleedu injifannee achi ba'uun waan guddaa akka ta'e beeka. Injifannoon xiqqoon qabdu akkumaan isiniin jeetti. Kuni uummata Oromoo kan biyyaas ta'e kan biyya alaa jiruus humniti uummata hangamta akka guddaa hangamta akka waa injifachuu akka danda'u san argisiisa. Dhaamsa mootummaa abbaa irree kan Itoophiyaa osoo hin ta'in mootummaalee akkasitti humnaan maallaqaan afaan qawween uummata isaanii bulchuu cufatti dhaamsa guddaa erga jechu kun. Maadda inni humna hin qabu. Haga fedhe malaamaltummaas dalage.
dachii uummata irraas fuudhii gurguriitii uummata laabistitti gannaqi. Humniti uummataa akka humna mootummaa irra caaltu san argisiisa. Tokkoffaan. Lammaffaa namni murni murate tokkummaan yoo qabsaa'e hagga fedhe turullee akka injifannootti ga'u tokko argisiisa. Kanaafuu ani akka intala Oromootitti gammachuu hangana hin jenne har'a ol taaleetumaan gidaara hin dhayin. Yeroo sagaleen itti kennamee wixinee seeraa kuni darbu jechuudha. Kanuma irratti kana keessatti ammaas ilmaan Oromoo hedduu ani yoo maqaa tokkotti kaasee tokko hafa waan ta'eef julmaatti galateeffachuu barbaadani. Akka nama tokkootitti gahiin wixinee kana keessatti dalaguu irraa fudhadhee fi waan Oromootitti humna hiyyaa fi dandeettii hiyya qofaa miti. Bakka dubbiin itti na dhibdetti hayyoota Oromoo gargaarsifachaa waan hin barbaadu aktivistoota Oromoo gaafachaa waliin humna taaneeti kaasgee. Kanumaanii carraa kanatti fayyadame aktivistoota Oromoo hunda waan na jajjabeessitaniif gruupii teenyaas kan jajjabeessitaniif kan nu bira dhaabbataniif hundi keessan galatoomaa ulfaadhaan isiniin jaa akkasumatti waliin tokkummaan qabsoo teenyatti hafuuf. San irratti aansee hogganoota hawaasaa kan biyyoota Ameerikaa keessa jiran akkasuma kan biyyoota addunyaa keessa jiran hundaa'u hojii advocacy kana keessatti eegaan qooda fudhachuu eegalee akka intala Oromoo takkatti ani nama hedduun baradhe. Akka abbaa kiyyaatti na gorsite, akka obboleessa kiyyaatti na gorsite, akka haadha kiyyaatti na gorsite, akka obboleettii kiyyaatti na gorsite, akka ilmoo kiyyaatis dubartoota Oromoo jechuudha. Waa hedduun baradhe. Nuti waliif waa'ela. Waliin bareenna, wal jabeeffanna. Qabsoon ni jalqabamte malee hin xumuramne qabsoon Oromoodha. Kanaafuu bakkee guddaan isinii qabu onnee tiyya keessaa warri arraan tana waan wixinee seeraa kana akka milkii kanaan geenyu nu cufaa'uu godhe jechuudha. Akkasuma hayyoota amantiis kana keessatti kaamantii hundaatu ilmaan Oromoo haga fedhe namni humna qabaatu yoo du'aa lammii duuban jiraanne hin ta'u. Ka masgida keessaas jiraatee beeta kiristaana keessaas jiraatee bakkee hundarraa'u akka amantiin teessan isiniif hayyamteetti rabbii takkichaatti citee wanni Oromoo hundi akka milkootti godhe kanaafis isinis galata guddaa qabdan. Galatoomaa isiniin jechuu barbaada asumaan. Kanatti aansee kana booda maaltu itti aana? What's next waan jedhu tokko jechuudha. Wanni itti aanu walumaan arguu jiraan. Wixinee seeraa kana keessa waa hedduu jira. Kanatti namni hedduun maal jaa biyyi tun mootummaa haaraa argattee kanaafuu ni gargaaramoo ni miidha waan jedhus ni jira. Mootummaan kun bulchaa abbaa fedhee yoo ta'e Oromoos ta'e nama biraa saba nama lammii biraas ta'e jechuudha. Kan mirga namaa eegu kan haqa namaatti amanu yoo ta'e wixineen kun ni gargaara malee hin miidhu. Warra abbootii irree kan nama saamu yoo ta'e dhuguma wixineen kunis hin miidha. Amma wixineen kun hojiirra ooluuf uummanni Oromoo harka dhibbaan sabaaf sablammoota akka keenyaaf cunqurfame wajjin humna takkaan dhaabbatee dhiibbaa irra godhuun hedduu barbaachisaadha.
kanuma dhaamsa kiyya. Ka kanarraa hafe immoo walumaanuu jirra guyyaarraan guyyaatti yaadni hogguu jijjiirame yaada wal dabarsanna. Har'a ammaaf gammachuu tiyya kanuma isinitti himuu barbaade ibsachuu barbaade uummanni Oromoo xiqqaaf guddaan kaalaas kamanaas waliin baga gammaddanii yoo kutatanii irratti dalagan wanni hin taane hin jiru jechuun waa'ee wixinee seeraa kuni fakkii takka nuuf ta'a. Kanarraa kaane Oromoon lammii fakkii addunyaaf taatu akka taatu irratti ciccinee adalee nuun isiniin ja'a. Kana booda qabdiin tokko lammadaa kan ani irratti dubbachuu barbaade gammachuuf gaddallee wal keessa godhuu hin fedhu garuu dhaamsa kiyya namaati irratti waa'ee wixinee seeraa fi waa'ee ayyaantu waliin dubbadha jeen ture gizeen barreessu jechuudha. Kanaafuu Oromoon gaddaaf gammachuus wal keessa qabdi. Waan ta'eef wanni tokko kan inni irraa dubbachuu barbaade kaleessa mucayyoon san duutee ajjeefamtee agaazii sadiin ajjeefamtee jaamee eegaa ibsi ba'ee booda arraan tana wanni biraa ol baate jechuudha. Maqaa isii xureessuuf jechuudha. Wanni kun waan haaraa miti yoo kan waa'ee siyaasaa uummata kanaa ka hordofaa jirtan taate. Dubartoota Oromoo waan nuti aadaa qabnuu fi kana keessatti dubartiin waan badii daleedu jechuu like affair osoo jaarsa qabdu dhiira biraa dubbistu kabajaa hin qabdu. Dubartiin mana keessaa intalli dubaraa cinaatti haasoytu kabajaa hin qabdu. Waan ta'eef jechoonni character assassination waan akkanaa kana diinni Oromoo kan maqaa intalaa sanii fi maqaa lammii isiitii fi maqaa warra isii fokkisuu barbaadu itti fayyadama. Dubartiin hedduun ayyaantu takkichaan kun fakkiidha. Hawaasa keenya keessattis ta'e diinaanis ta'e jechuun. Dubartoota badii hin qabne meeqaatu hoggaa dhiigni isaanii kana keessatti awwaalame jechuun. Kaisaan tun, kaisaan gudeeti, kaisaan ajjeese. Maaliif akkana taate gujan dubartiin tun baalageedha jaanii gabbaasan. Dubartiin tun dhiiraan haasoyte jaanii gabbaasan. Kanatti warri isaanii hasilaa dhiiga isiitiif falmu ni qaanfata. Intalli sharmuuxa jaaniitti qaanfatan jechuudha. Maaliif maqaa keenya fokkistee maqaa keenya akkas goote jaaniitti wanti jira. Tajaarsa qabdoo keessattuu waan fokkottu jechuudha. Hoggoo amma kaanii intalli san osoo jaarsa qabduuti dhiiraalatti laallatte maali jaan wanni sanirraa gadii hafe hin jiru jechuudha hawaasa keenya keessatti. Waan san ta'eef itti fayyadaman jecha kana. Ani waa hedduu amma research yoo godhu hawaasa Oromoo keessatti wanni hagan takka dubartoota keenya character assassination isaan kasilaa victim ta'anii bakka isaan namni isaan yakka silaa qixaaxamu dubartoonni keenya qixaaxamu. Dubartoonni keenya maqaan isaanii xura. Dubartoonni keenya ajjeechaan isaanii dhiigni isaanii dhiiga sareetee lafattaaf. Kanaafuu maali namticha kumaandara awwal maaree kajaaniin jechi inni haaseessan istooriin isaa walitti hin dhuftu. Salphina qaanyii ani waan biyya san keessaa hin beeku silaawu agaazii keessa Oromoo dhiiga Oromoo ganneetu jira jee yaaduun turre duraan. Garuu yoon arku amma maqaa yoo jaan caalaa gujaan sanis Oromoodha. Amma sistema keessatti waan isaan taphatan yoo argitan Oromootu Oromoo ajjeesee jaan. Dhiigni Oromoo dhiigni intala Oromoo yookaan ilmoo Oromoo harka Oromooti irratti gannaqame jechuun dhiigni san ajjeese yakkamin jechuudha. Waan akkanaatuunis laalamuu qabdi. Namtichi san komaaandartichi awwal jaaniin san yakkaaf dhiyaatu seeraaf dhiyaatu qabu. Hawaasni san isa maaliif intaltituun namtichi isii ajjeese kun badii dalagee osoo hin jiin rakkina dhuunfaatiif eenyu intallee Oromoo ajjeefamtu kajee.
rakkina dhuunfaatiif eenyu ilmi Oromoo haajjeefamu waajee sammuun isaa baqeettee mataa keessaa lafeen gabbaatu eenyu je. Kanaafuu waan akkanaa tana tuni fakkiidha malee biyya keessaas ta'e biyya alaatis diinni keenya waan akkanaa hedduutti fayyadamaa jiru. Hawaasni keenya bayyanataan addaan hubatee waan diinni keenya ummata keenya irratti godhu jiru. Amma fakkeenyaaf haati ayyaantu akka uummanni himonitti ilmaan isii meeqatu ajjeefamee jira. Gadda san gubbaan intala isii ajjeefamte ta xiyyitiin dhooti ta awwaala dhabde teessee reefkisi sababa isiititti dargaggeessi dhibbi meeqa mana hidhaatitti jiru. Hawaasni reebamaa jiru rakkina dhuunfaatii fi ajjeefamtee jira. An wanni tokko hangaraa xiyyan na gubee onneetiya na madeesse yoo jaan kalee dabbalee dila tokkootu natti barreesse guna waa'ee ayyaantuu maxxanse. Maaliif maxxansita intalti tuni waan isiin sharmuxummaa isaanii wajjin hayyamtee fi ajjeesanii tokkummaan naan jeenumaatu waan ajaa'iba. Intalti isiititu wajjin hiriiroo qabaate inumaa xiyyiitiin ajjeesuu sanirra osoo fannisanii wuxxii xiqqaattee naan jee. Mataa kiyya keessatti immoo mataan siyaadu jira namtichaa jechuun waa xiqqashoo naafe jechuu garuu egnoor godheetumaan jalaa caljaa jechuu. Maaliif intalti xiyyiitiin duutus ableen duutus haadaan duutus fannifamtus duute dhiigni isii haa barbaadamuu idda jaanitti ifii falmuun bira hutteetu ani tawaa'ee isii barreessite maaliif barreessitee jaanii narratti duuluu barbaadan jechuu. Warra waa hedduu jechuu gara inbaaksiitiin. Ammaas waan takka kan jechuu barbaadu waa'ee isii suuraa biyyi wajji walitti qabee gizeenan sheer godhe arraba hedduun achirratti arga. Ani irraan kaayyanne waa'ee arrabaasan. Maali? Ani kaayyoon tiyya qabsoo Oromooti akka ta'etti jechuu. Haqarra dhaabbadheetiin haqaaf falma. Hagaan haqaaf falmutti arrabni namaatis natti hin qaqqabatuun hin beeka. Ani intala abbaan kiyya naamusaan haati tiyya naamusaan kabajaan guddiste. Arrabni ala deddeemu kun takkichaan xurii akka qeensa jalaa kanarraan kaasne hin beeka. Kanaafin yeroo tiyyaa ofii hin balleessine dubbii deebisuuf. Garuutu warri maaliifii dubbattee jaan ani amma gizee qondaaltota viidiyoo tokko maqaa kaasee maaliif waa'ee muciyyoo tanaan dubbannee jiru. Haqarraa hin maqinaa. Haqarraa yoo meexxan seenaatu isin gaafata isin cufaatu. Ani wanni takka wanni narraa buusan hin jiru. Ani nama na kabajeetu na rakkisa. Xiqqaaf guddaa hundaa'u kabajaan qabaaf. Garuu maaliif haqa namaa dubbatta? Maaliif dhiiga Oromoo falmita? Jee sareen opidiyoo sodaatu cuftinuu yoo anatti dubbatte ani waan takka bakkalleen kannuufi garuu isaan saniin natti ajaa'iba ta'a malee. Kanaafuu warri tokko amma warri waa'ee isiitiif waa'ee abii maaliif walitti hiitee naan jee deebiin isiniif qabaan. Deebiin tiyya ani ilmoon qaba. Hangaan ani ilmoo tiyya jaaladhu. Haati san ilmoo sii akka jaalattu niin beeka. Waan san ta'eef bakka san irra dhaabbadhee dubbadha. Dhiira yoo ta'es abbaa kiyyaan qaba. Obboleeyyan kiyya wajjin guddadhe. Kana cufaa kabajaan isaaniif qabuutiitu dhiira Oromoo hunda na kabachiisa. Dubartootaas akkasuma haadhaan qaba, obboleeyyaniin qaba. Saniitiitu dubartoota Oromoof na falmisiisa. Ani akka hiriyaatti dubartii waa balleessitu yoon arge niin gorsa. Hin arrabsu gabbee.
akkasumatti hiriyaan tiyya nagorsiti naafilti jeetiin san yaada pointi tiyyatti ga'uufani Dr. Abiy Ahmed maaliif tuqxee warri jee ani Dr. Abiy kabajaa guddaan qabaaf akka ilma Oromootitti jechuudha. Garuu positionii biyya san bulchu hogguu fudhate dirqama Oromummaa waan biyya san keessatti ta'u gaariif toltus guyyaa achi seenee kakate san irraa itti gaafatama qaba. Dirqama isaati sanis. Lammaanis akkasuma. Kanaafuu namni tokko maaliif gaafii gaafattanii? Nuti wayyaanee bar mirgi keenya nu haa eegamu gaafiin teenya nuuf haa deebitu jechuun ni jira. Innaa yoo Oromootiin gaafii maaliif gaafattan? Ati intala ganda saniitti gaafii ani ilma Oromoo akka ilma Oromootitti kakkutaa 11 represent godhu ka biyya Itoophiyaa san represent godhutti kan hin gaafii gaafadhu. Warri gaddummaan duulus takkitti kan inni isiniif himuu barbaadu. Abiy Jimmaatti dhalatee jettan. Warra Jimmaatti dhalate malee isatti namni mirga qabu hin jiru warra jee alarraa dibbeetu muutu jira. Waan akkasii mataa keessaa xuluggoodhaatiif alatti gad darbaa. Ilmi Oromoo ni filame gujaan ilmi Oromoo representi godha. Intalli Oromootis Oromoo representi gooti. Ani Harargeettiin dhaladhe. Kaayyoon tiyya Oromoo representi godhu malee Harargee representi godhuu miti. Oromoof hin falma malee Harargeef hin falmu. Waan akkanaa tana saba keenya xiqqeessitu saba keenya walitti buustu. Amantiin, gosaan, gandaan waan akkanaa tana karaarraa achi kaayaati warri arrabaa fi kaaniif alatti gabbobbee jiru. Oromoon qabsaawaa barbaaddeerra. Oromoon nama dhiiga isaatii falmu barbaaddeerra. Oromoon nama Oromoo biraa arrabsuu miti nama naamusa horee kabajaa sabaaf sablammoota biraatis eegee Oromoo represent godhu barbaaddeerra. Nuti sirna gadaatti buluu qabna. Biyya baaneeti diiyaasporaa keessa faffacaane taane ummata naamusa hin qabne. Kanuma alaa gizee garii yoomma namni waan jawaarku eenyu guddise nama kana jeetiin yaadaan. Intalli ala baatee nama arrabsitu. Takkichaa gaafiin ilmi namaa dura gaafatu intalli tun intala eenyuti abbaa fi haadha kamiitu guddise jaanii gaafatan. Ilmi dhiiraatis akkasuma. Saba isaatillee akkasumatti arrabsiisa. Waan kana ta'eefu ifqusaadhaa namni hedduun gizee koomentii gootan poost irratti. Wanni takkichaan gaafii abbaan fedhe gaafii gaafachuuf mirga qaba. Anis akkasumatti mirga qaba. Gaafiin ani Abiyiif barreesse yookaan addisuu qixxeessaa akka communication affair Oromiyaaf dhimma isa laalchisuuf barreessuuf yookaan pirezidaantii Oromiyaa jee obbo Lammaa Magarsaaf barreessu yookaan itti dubbadhu kuni qaama sadaffaa hin laalchisu. Daarektii isaan laalchisa. Social media irratti wanni barreessinuuf awareness isaanis akka arkan dhimmi kun dhimma Oromoo akka ta'eef jechuudha. Dhimma personaalii yoo ta'e private dha kan communicate namni godhu. So waan kana ta'eefu dhiifama jecha jajjabaa asitti dubbachuu xiyaafan. Garuu ani hedduun gadda gizeen intala Oromoo bareedduu irraa jechoota babbadaa argu. Ilma Oromoo bareedaa irraa jechoota babbadaa argu. Nuti ani sabni addunyaa kanarratti sabni akka Oromoo kabajaa qabu ni jira jee takkaa yaadeen beeku. Still ani warra kiyya bira umrii waggaa 14 biraa deeme. Garuu naamusa abbaan kiyyatti na guddise abbaa kiyya biraa mataa godhu fidu'ee jira addunyaa irraa eega deeme turee jira. Hogguyyuu tarkaanfiin tarkaanfadhuun
wanni nan godhu kana intalli abaluu akkas taate oggu intalli abaluu waan akkasii goote oggu jaan abbaa kiyya qabrii keessa maaltu itti dhagayamaan jaa ummaanti yani jirti rabbi umrii isii dheeressu ummaati yoo maal jaaniiniin jaa ani intala guddoo nama guddaaf dandee jireenya isaa mana isaa jiraachisaa jiru but still naamusaa fi hayaa fi kabajaa haadhatiyyaa hin dagadhe namuutu akka khiyaatoo hin jiru namuu jireenya sanaa jiraatu hin jiru garuu maqaa Oromoo hogguu qabatanii deeman namni wal hiluun wal kabajuun sabakee boonsa sabakee bareecha haadhaa fi abbaa keetiitti maqaa godha atillee akkasumatti khatixiqqaan hin fuudhinii fi dubraa fi dardaraa jechuu seenaa ati irra dubbattee keesse baruu ilmoon teessiifeetti waan akkana gimbitii keessa galchuu qabna nuti Oromoon ani beeku ta ummata garuu ani gama khiyaan maqaan Oromoo hunedduu laaceelloo guddoo natti ta'a wanni nan godhu cuftinu takka akka intala abaluutitti maqaa abbaa kiyyaa bichaan hin godhu intala Oromooti oggu intala Oromooti naan jaan iddoo pride guddaatu natti dhaga'a sanirra dhaabbadheeti wanni nan balleessu wanni nan godhu saba kiyyaaf yookaan saba kiyya maqaa xureessa yookaan saba kiyya maqaa bareecha jeetiin deema jechuudha so wanni akkana tana namni iddoo ani hin beeku ta ummataa garuu silaa iddoo wal qusannee wal kabajnee wal jaalannee jaalalli bakka guddaa nama geessiti jibbaan garuu hulaasi gadi hin baastu kanaafuu mee wala haa dhageenyu wala haa qusannu waliif haa obsinu ummata keenya diinni keenya arra ati intala ganda saniiti ati ilma ganda saniiti jaaniin wajjeessutti hin jiran ati Oromoodha jaaniin wajjeessu jiran nuti Oromoodha humna kanaan humna takkitti tanaanii bilisoomna jennee falmatu dirqama ta'uu qabnuuf silaa kanaafuu yaada dheeraa isinitti dheeressu ani akka intala takkaatitti fakkaatan akka abbaa kiyyaa kana gorsee galata guddaa qabdan takka haadhatiyyaa tana gorsite galata guddaa qabdi takka obboleetitiyyaa galata guddaa qabdi takka ilmootiyaas galata guddaa qabdi kanaafuu waliin bareenna ani isiniifin jira isinis naaf jirtan jeen isin abdadha akkanumatti riskii karaa milkii karaa bilisummaatti nu geessu deemna jeen abdii qaba har'aaf asuma irratti isin dhaabaa amma asirra deebi'ee uummanni Oromoo cuftinuu baga gammaddan waa'ee wixinee seeraatitti akkasuma kabajaan halkan gaarii isiniin jaa nageetti naaf tura halkan gaarii bye